obboleewwan ko takkaa gadhaa aareen beeku mucayyoo bareeddu akkana jirtu kana ta dhaabanni isii maal fakkaatu kana ta qomattiin isii maal fakkaatu kana ka mul'iin isii maal fakkaatu kana osoo aniin miskiinni kun akkana kophaa kiyya bulu osoo aniin ka akka kiyyaa kun meeqaatam kophaa kiyya bulu ayyoo fageenya biyyaatiif illee irraa fagoo jiraadha ka Dubaay san keessatti akka maletti jiru osoo jiru micattii akkana jirtu tan ta bareen isii maal fakkaatu tan nu harkaa nyaatte jechuudha soddaa waan ta'eef uummanni kun komaa shamarran keenyarraa dadhabsiiftuu qabataadha maaliif nu dararu uummanni kun qooy shamarran meeqaatam hin jirtu bannaat fofokkattuun ta akkasiisan hin laallatu namichi yessas Ashama akkam jirtan ilmaan Oromoo nageenyi isin baraadhaa baga nagaa taatan bagarra deebiidhaan gara chaanaalii kana dhuftan warra jalqabaa dhuftan chaanaalii koo subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jecha samooni kana akkanatti taa'ee viidiyoo isiniif waraabuu dhiiseetiin jira amma mootu wal jala guyyaarraa viidiyoo isiniif gadhiisa jechuudha viidiyoo hadhaa kana mootu osoo skip godhin jalqabarraa hanga xumuraatti xumurii isin jedha sababni isaatis ajandaa dhiheenna kana kaleessa irraa jammadina fakkaata fuula miidiyaa feesbuukii fi tiktokii kana guutuu baxaanfatu jiru yoo haga ammaatti yuutuubii kana dhufne malee ajandaa miidiyaa hawaasummaa ta'eetiin jira kanarraa qooda fudhachuu barbaada waan qabatamaa jechuudha xumura irratti hanga xumura viidiyoo kana skip osoo godhin jalqabarraa hanga xumuraatti yoo ka hordoftu taate viidiyoo ajaa'ibaa isin agarsiisa jechuudha viidiyoo kana keessaan namatti naaf erge jechuudha viidiyoo kun garuu akkanaaf ergame tuttureetiin jira hanga ammaatti namni waan kanan dubbanne hin dhagahamne jedheetiin dhiisee isin ammootu namni hundinuu irraa haasayeetiin jennaan namni koppii godhee oofuu irraa an ifa godheetiin haasaya waan qabatamaa qaba waan taateef jedheetiin gara kanaan dhufu isin jecha ammootu namoonni gurguddaan hedduun na jala jirtanii viidiyoo kana hin ilaalinaa sababni isaatis natti mufattan waan taateef hanga xumuraa yoo ilaaltan natti mufattanii asumatti dhaabaatii ofirraa deema viidiyoon guyyaa hadhaa dargaggeessaa fi dargaggeetti mana madaamii jiran kanneen ilaallata jechuudha. Kana isiniin jedha viidiyoo kana ni jammarraa intiroo gabaabduu tana booda. Viidiyoo kana hin dheeressuullee sababni isaa viidiyoo dheeraa namni ilaaluu hin jaalatu. Osoo gara viidiyootti achi tarini mee viidiyoo qabadhee dhiyaadhetti osoo achi tariniin duratti waan haasofnutu jira. Yeroo hedduu yoo shamarreen takka sawwaaquma dalagaa geessu wajjinillee suuraa kaate yoo yookiin ammootu jaalatteetumaanuu ijaazaa buuteef yoo suuraan sun akka tasaa miliqee miidiyaa hawaasummaa kana gubbaba'e ajandaa ta'a. Sababa saniin shamarran biyya Arabaa ta'a akkanaati shamarran biyya Arabaa maali jedhee machal godhaa jechuudha. Gubbarraa hanga jalaatti namni jechuudha. Ammootuyyuu yoo dhiirri tokko chaayinaa wajjin suuraa ka'u yoo dhiirri tokko faranjii fuudhu yoo dhiirri tokko baangaalii fuudhu namni ajandaa kana godhatu hin jiru. Shamarranis cal'ifteetumaan ilaalti namoonni miidiyaa gubbatti waa ajandaa uumanis dhimma kana irraa hin haasayan. Mindinnaachuu rakkoon keessan ka oromummaan yookiin ammoo sabboonummaan lammummaan dubartima irratti hojjetaayidha amma gaafin kiyya jalqabaa jechuudha. Ka shamarran baangaalitti heerumuun dhoggaa ta'e ka shamarran Paakistaanitti heerumuun dhoggaa ta'e yeroo dhiirri tokko baangaalii janaajjanee fuudhu hundi isaanii sababa ijoollee Suudiitiif namni haganaa taa'utti jira. Ka Dubaay kana dhiirri Dubaay kana dhufu mi'atummaa warma miidiyaa kana gubbaa feemas ta'e kana laal waggaa 4 gabrummaa jala taa'ee ka'ee achirraa carraa TikTok fayyadamuu argata jechuudha. Mee ijoolleen maan ati miidiyaa kana gubbaa baay'atu TikTok irratti namni hanga feemas ta'uu jammare waggaa takka dhiyeenya kana jechuudha. Facebook irratti ijoolleen Dubaay irraa hanga feemas ta'uu jammaran waggaa takka jechuudha. Achi dura eessa jiran namatu Dubaay hin jirre jette no Dubaay ima dhaqa namni balala qalabamee ima dhaqa. Carraa gabbayeetiin miidiyaa fayyadamuun qabu jechuudha gabrummaa jala jira. Waggaa 4 gabroomee waggaa 4 kanatti yoo bilisoomeetiin gara alaatti bahuu ka danda'u taate
inni hagasitti yoo nama haapyaa kiyyaa kana taate duyduu cite yoo ammoo tuyyuu nama kaan taate gara miidiyaa biraa fayyadamu argataa jechuudha. Gara nama biraa qarqaaruutis ni argata. Nama kanniin biyya san yoo namni beeku yoo jiraate mana tokkocha keessa nama 10 wayiin galan jechuudha. Nama 10 wayii kana uffanni isaatu waliin ga'u akka biraa haa ta'u. Shamarran ikkoo kanarra jedhaniitiin ufirraa gara biraatti deeman. Rakkoo kana hambisuudhaaf amma miidiyaa gubbaatti gayyaanee maqaa wal balleessuu osoo hin taane arrabsuu osoo hin taane shamarran biyya arabaa akkana jechuu osoo hin taane gara biyya saniitti imaluu danda'uu qabna jechuudha. Dhiironni keenya warri biyya jirtan warri biyyoota arabaa biyyoota faranjii kana jirtan balaa kana hambisuuf achitti achi imaluu danda'uudha qabdanii jechuudha. Kanaan isin jedhama. Ammootuyyuu gara shamarran keenyaatti yoo deebine amma siirees kun amma akka obboleessa keessaniitti wanti ani isin gorsu bannaa taachuu dullachi arabaa kuwwata akkasiniin godhu dullachi paakistaanii kuwwata akkasiniin godhu biyyoota arabaa kana uummanni akka keenyaatti miti uummata keenya yoo taate malee lammiin biraachuun ilma 4-5 horee achi booda gara biyya namaa kanaa dhufa jechuudha. Dullachi kun wata akkasiyyuu godhu akka biraatu haa ta'u bilaashan maqaan si badu yoo taate malee bilaashan maqaan si badu yoo taate malee uummata akkasiin godhu. Ammootuyyuu akka seera biyyaatiitti illee dhoowwaadha. Lammiin Itoophiyaa takka akka seera Itoophiyaatitti tarii seera kanan beektan ta'uu danda'a yoo hin beekin isin barsiisa. Akka seera Itoophiyaatitti lammiin Itoophiyaa takka yoo lammii biraa wajjin kan akka tasaa wal qunnamtii gootee ilmoon jidduu argamu lammummaa ishee sun hin dhoowwamana fakkaata gara biyya saniitti deebi'uu hin dandeettu. Garsanuu sirriitti beeka gara biyya saniitti deebi'uu akka hin dandeenye jechuudha. Kanaafuyyuu shamarran keenya biliis waan akkana kanarraa uf qusadhaa isin jedha. Ammootu dhiironnis akkanuma jechuudha. Dhiirris meeqatu jira akka faranjii kana fuudhe baangaalii kana fuudhe nama meeqa beekachuudhaan iyyuu miidiyaa kana irratti jechuudha. Ka shamarranii kun qofa amriin jajjabaachuun maaliidha amma rakkoon baraasi. Maaliif ka shamarranii qofti amriin jajjabaata keessanis amma gara viidiyootti yoo as deebine viidiyoo dhugaatti harka jira yoo jette dhugaan harka jira sobaa miti. Sirriitti beekaan jechuudha. Viidiyoo kan naa erge ammootuyyuu nama isin sirriitti wal beeku jechuudha hiriyaadha. Kan itti erge isittis namichumatu dho'isaa waraabee itti erge jechuudha. Viidiyoon akka naaf ergame torbee gahee jira. Viidiyoo kun isinit dheeratee jira. Akkasuma akka seera yuutuubiitis viidiyoon akkana dhoowwaadha. Nabsee kiyya barbaadaan jiraachuu barbaada. Beekte yuutuubii kana gubbaa dhabamuu hin barbaadu. Nama tiktookii feesbuuka guutuu kasaaruu naa wayyaa beekta akaawuntii kana tokkocha kasaaruu. Yoo warri viidiyoo laaluu barbaadan viidiyoo dhugaadhaan na bira ni jiraachuudha shakkii tokko malee. Amma asirratti yoo kan isin mul'isu taate seerri yuutuubii dhoowwaadha. Sigalee seerri yuutuubii dhoowwaadha. Kanaafiyyuu warri viidiyoo laaluu yoo barbaadan yoo jiraate liinkii feesbuuk kiyya warri feesbuuk kiyya hin beekne yookiin telegiraama kiyya diskiriipshin inboksii jala isiniif kaayachuudha. Achirraan dhuftanii tokko tokkoon isinii argu. Amma nama guddaan ilaalaa jiraalle akkasuma seerri yuutuubii illee dhoowwaa viidiyoo kana yoo isin mul'ise naqaxxaa waan taateef as gubbaa na dhabamsiisa. Amma seera yuutuubii kana hin beektan yuutuubiin jechuudha waa'ee wal qunnamtii kana afaaniin haasa'u viidiyoo ni miti afaaniin haasa'u yoo kan itti heeyyamamte malee jechuudha seera sanii yoo banatte malee waan akkanaa barsiisuu dattee yoo banatte malee dhoowwaadha. Attam haga fuulli kee miidiyaa tiktook miidiyaa yuutuub kana gubbatti fuulli kee akaawuntii kanaanii miti akaawuntii biraatiin akka yuutuubii gubbaa hin baane guruu danda'a jechuudha. Uummanni uummata safaataan beekne baay'ee dhoowwaadha viidiyoon akkana. Kanaafuu warri viidiyoo kana laaluu barbaadan gara yuutuub feesbuuk kiyyaatiin kootaatiin miseenjaraa tokko tokkoon isin erga jechuudha. Akkas wayya malee amma asitti dhoowwaadha. Yuutuubiin nam dhiisu jechuudha. Kanan isin jedhaa baxaam namni waddaachuu baxaam namni abbaachachuu baay'ee tokko isin jaaladha. Shamarran keenya maaloo please. Nu akkana kophaa kiyya bulutti jirra jechuudha. Kanaafiyyuu nu teenaafu kophaa kiyya bulu jirra. Lammii biyya biraa irraa fudhadhaa isin jedhaa baay'ee tokko isin jaaladha.